dhaggeeffadhu amma asirratti daansi baafna. Okay, amma gizee mana hammama arabaa seentee sa'aatii gizee fincooytu yaanii gizee fincaansi qabee mana arabaa seente ergootee gadhiiftamoo bara kana of duratti xirrisitamoo barboo ajaa'iba bara dubrii dhugumaan. Wallahi yerri dubbii gidaara gudee kan suqutachi. Awoo dalagaan mana goota yaa warraan tana dalagaan mana goota yaa warraan asi dubbii qabda dhufa. Waan tirrisee termee yaadadhaa gaa jara keenya warri waa jalaa qabdan gaa adda teessan tolfadha. Kanuma barnuti hajaa jiru ammallee. Raggata gaaf tokko dhagee dhiyoon tana torma dura amma bara 2022 diidami sadii bara 2023 bara 2024 moo 2023 kana keessa 2024 badoo nageessite qaallattiin tiyya badoo dheene beeta istaraa bas istaraa akka istaraatti badoo dheene. Leessa waanuma garteef wallahi dhuguma dhaggeeffadha. Wallahi istaraa dheene gisee istaraa dheenu. Dirreen biyyeedha beeta biyyatti lafatti gisee fincaanan biyyatti fincaan lafa nuru. Ekas. Barda keetiin laa fincaanee fincaan kaju wallahi billahi laal torba biyyee sanaani beeta sanuu biyya sanaa. Ayyaa wanni namni kasanu biyyee cirracha kana hoggaate asitti amma ganama subii nuti hoggaa keessa fincoonnu keessa coobna uraa akka tamboo gooneeti. Haa dubbii qabda yaa wajjin. Kanatti keessa gadoo ureetiin bishaan aayilaandii tokko yoo itti gannee uraa san keessatti nu dhumaa jechuun bishaan wallahi billahi. Amma dhaabi amma asuma dhaabi gee nurra amma doomiira keessa galaati lubbu amma dhiisi gee yaa dubbii fiddan. Yaa dubbii yoo qaanii dhageessa hangana achi wali biraa takka ta'a. Wallahi daabbooti yoo soo argamte laa raggata dhagee. Wallahi billahi daabbooti harka kiyya kanarra bareedu silaa bara raggata. Osoo waan qaanii. Amma dhaggeeffadhu dhiisi haatini dhaggeeffadhu akkanuma namni gartee ofitti amantummaa qabu numa haata amma dhaggeeffadhu waan takka siima dhaggeeffadhu lafa uraa bakka lafa uraa itti sanitti dhaggeeffadhu. Maammadolleen beekigaa maammadolleen oowwa jira lafa uruu malee hin dhaabbanne dhaggeeffadhu amma kanaafuu du'aama sii goonati homaan jettu garuu maammadoo farrisarraa sirraa haa qabu. Maammadoo farrisarraa sii haa qabu. Ammoo garuu waa takka siima dhaggeeffadhu ammoo bakka xiqqoo laa bakki itti qalatutu jirtu. Ani gartee walloo malee naan dhalanne ani gartee ijoollee dhiira walloo qofan heerumaa akkana gaafatee xixiqqoo miira keessa gallaa bakka san nu eeggadhu. Duuba bar dhiira walloo tana baay'ee jaaladha. Dhageessa gaa dalagaa jaaladhu bar jaalalti homaa rakkoon qabu. Amma gize garii faa isaan ol naqattee faa alaggan nu dhoorgitaa alaggan nu hayyiftaa wanni sun sirrii miti. Sigalee kana sirra laalaa jirra. Nulleen gartee garaa keessatti aaru jirra gartee sombaa onnee dhabanillee sombaan nama dutayanii. Bakka santi qonurraa qabbanaa hootumee ijoollee taas gabbeessituma ol gaggalchii sigalee maammadoo waan rabsu ofumarraa ooluun galchiin ofumarraa buloo godhe. Raggataa bar dhiirti arargee amma laa raggataa keenya dhageemee waan takka sitti hima dhiirti arargee tun goowwaadha bar laa raggataa bar isin bakka isin naan beeni takkaa tuura. Dhiirri arargee tun goowwaadha bar dhaggeeffadhume goowwummaa amma maayikiin jaalatteeti miti ka ganda namaa biratti galtee amma maayikiin asilii jalatti mataa qabatuuf. Jibbaa isaan namaa qaban ati nagarre baro wallahi ijoollee arargee tana jibbaa isaan ijoollee noo feetanii saltii aboo khalaas aslii fi maakirratti illee dulu tana booda ummata wishaa dhaggeeffadha dhugumaa bar takka takkatti ammallee nama yaachifta wallahi dhiirti arargeedha amma silaa dhageeme amma silaa miciyyoon tun bakka aslii biree raatoo isaan biree raatee namni osoo ishiiwun argin fiidiyoo ishiitun bira jira joo miciyyoo tan akka barbaadan godhanii jechuudha. Saniifin an arargee tanarraa fagaadhee kophaatti jiraadha bar waan biraa jibbaa biraa osoo hin taane dhiirti arargee hattuudha bar tanaaf jabar. Sigaltee? Hattuudha moo hattuu maallaqaati moo hattuu daabbooti miyyoo hattuun daabbootiif ta maallaqa adda addaa. Hattuu dhiirti arargeedhaan mee ati raggataa miidiyaa kanarratti ni argita dhiira arargee malee namni waan rabsu ni raadha. Dhusuma dhugaa rabbi raggata. Mee dhugumatti dhiira arargee malee namni nama rabsu ni raadha miidiyaa kanarratti jumatee san karaa ni argitan. Amma bakka tana lakkii bakka tana bannee jirra bakka tana banne nama birarraa laa dhaggeeffadhu namni nuti irra irraa dhaalle odoo nu bichaan ta'initti. Nama birarraa dhaalle. Hayyeen yaa'u ka diddi layla dubbiin maamtuudha. Gabaanuma nu qabdee dhugaa. Nama birarraa dhaalle wallahi nama birarraa dhaalle. Bar wallahi billahi hay Usaama bar dubbama dhugaati ariitu dhuguma bar wallahi billahi bar mee isin laala mee miidiyaa kanarratti raggataa mee dhugumatti mee ana bar amma namoonni baay'een ana taajibanii jechuu gizeen an ijoollee arargeetan gizeen an qeequ jechuu asirratti dhiira arargeetti ta'uu rabsutu amma mataa ta'ee sabboona arargeedhaa maqaa isaatiif sabboona arargee jira mee arrabuma inni arrabaa akka arrabsaa wal argitanii isin amma kanaaf dhiirti arargee hattuudha jira. Hee
Amma sabbonan faan bari yaa boona mini hoggaa miira keessa galee abbaa fedhee waan rabsallee leessaa ta'e nyammaa. Wallahi ti ijoollee argeeti miti ijoolleen argeef nu jubbisiifte miidiyaa kanarratti wallahi nu jubbisiisan bara raggataa barif nu jubbisiisani foozii arargee nama guddaa foozii arargee guddaa kanaatu arra guyyaa guutu intala haadha salantane intala haadha kanatan bar namni Kawanni jaalatasan baanta haadha firoo jaalatasan baanta soddaaree dira. Awdu biif dayyaa wallahi. Nama Fooziin beekan yaa isan beekan. Nama gurguddaa silaa namni asirraa nama guddaadha jee eegu intala haadha salanta muttee haadha ishee. Amma ati asirraa wanni baruu qabdu wanni gartee wanni lola maakii kanarraa wanni baruu qabdu lola maakii kanarraa wanni baruu qabdu odoo jibbaan takka takka sunuma jirti gabaabdumatti maaliif asilii jala deemti odoo hin taane dhaggeeffadhu gaa eega gartee silaa amma gurguddaan amma sabboona mataa isaatiif an guddaadhaa jaa. Sigala amma ijoolleen asirraa tun gartee guddina isaanii agartee jirtaati ijoolleen asirraa tun hundi ijoollee gurguddooti ijoollee xiqqaattudha jechuudha warri gartee har'a maakii irratti gabbobbaye sun hundi shira qaba shira gurguddaa hayaa tanaan nama guddaa iyyuu hin dandeenyu gabaabdumatti namoota akkanaa kanaan nama guddaa jechuun nuti hin dandeenyu. Kanaaf gartee jara keenya miira keessaa ba'a dhaggeeffadha gabbaa atiti gurguddaa yoo taatan gurguddaa nama arrabsina ijoollee xiqqoo yoo waa nama arrabsite gurguddaan maal godhaa nama arrabsa akkamii wal jala wajjin deemuu dandeenya akkamii waliin yaa'uu dandeenya. Kanaaf gartee bakka kanatti halaxa akkanaa kanarraa bilisa ta'a. Waligalla kanaafuu maakii kiingi jaa maakiin irra booda kiingidha maakiin mana kiyyatti maakii tana booda maqaan dhawanis waligalla asirratti egaa isin irratti bobbaatan maakii tana booda nan faarsi. Raggataan dhagaye foozii harargee nama guddaadha jaanii namni nama guddaadha jawutu arraan tana gaggara sabboona harargee bar miidiyaa. Fooziin ijoollee erga sun ijoollee nama guddina sun guddina akka borsammuun isaa ijoollee isaan umriin nama guddaa malee ijoollee erga gurbaan. Ijoollee xiqqoon tun aboo foozii fi warri akka sabboonaa kun yaanii nama gurguddaa qaaman ta'an malee sammuun isaanii ijoollee keessa gaagaa gabbanii nama arrabsan. Sila nama arrabsuun qaban. Sammuun isaanii dhiphattuudha. Gaaddee biyaaniiti intala haadha salantan buttee haadha ishiiti intala haadha kanatan intala haati bodoo gootee maarree gootee bodoo isaanaa godhu ishi ambar kanaa. Yaa warabbi yaa warabbi walitti arra qoflaatti olee jala deeme. Wallah ajaa'iba bara ajaa'iba. Raggataa beefsin jibbisiisanii isuma dhugaa rabbi. Laa wallahi nama jibbise lakki arra jibbinee jira lakki duraan illee numa jajjenna. Duuba ati amma takka takkatti gaagisi takka takka nuti amma walitti dhiyaanna dhugaa. Faallaa garuu ammoo waan biraa deeggarru haa deeggarru malee walitti dhiyaanna amma. Anamma yoon gartee gis takka takka maakii nan qeeqaa asilii kanas hin fedhu nan qeeqa. Qeequun suma nagaatiin qeeqa beek ijoollee irra bobbaasee arrabsu. Ati bar maayikii ni qeexan maayikii wanni qeexaniif isinifitti deebisuudhaaf qeexan. Isaan bare maakii amma asirratti namoonni ishiin hojjettee jirti har'a wallahi akkana jette ani Oromoon nagaan na arrabsitee yoo feemastee nu rakkootti hin qabu jette bare intala haadha baarreetan haadha ishii boddoo godhee haadha maaltu isaan gee maakii arrabsuu maafi mushkila rakkoon qabaati bara arrabni kan kee bara arrabni kee namatti tola wallahi arrabni kee namatti tola indufuu mana kan kee kasaan sa hedduftee dhugaa keeti. Yeroo waa arrabsitu seeraan arrabsita haadha badda godhee haadha maarree godhee haadha akkas godhee intala haadha kana. Warra santu yoo edaa arra guyyaa waan biraa dhaggeeffataa ooltanidha warra boddoqisanii. Warra sani warra gowwa. Yoo ajaa'iba qabda jara keenya ni dhageessan dhaggeeffadha warri gartee forofaayila kiyyarra kaa'atanii forofaayila gartee maallaqatti baasee biti kanarra kaa'atanii deemtanii ganda ijoollee keessa deemtanii waa arrabsan jara keenya bilis. Forofaayila kanarraa buufadha. Anan garma isinii dhaggeeffadha wanni wal kabaju tanuma. Ijoolleen saayibootan kiyya taatanillee dhaggeeffadha. Warri gartee keessattuu boddoqiidha. Forofaayila kiyyarra kaa'atanii namaan arrabsinaa borummoo qayyaradheetiin waan kabiraa bitadhee dhufa nan balleessinaa jiran. Nama hedduutu raggaxaa nama forofaayila kan kee kanaatu gabba'ee gartee nama arrabsaa akkam sheekotii arrabsaa nama naan jee jira dhaggeeffadha. Adabadha wala keekkachiifna as jala. Ni jirtanii dhaggeeffata sin beeka. Ati kaleessaan feene leessanis teenya. Maakilleen keenya maal godhuu qabna dirqama itti dhiyaachuu danda'u qabna. Odoo koomentiidhaan muxxee yaadatii maarree yaadatii inni koomentiin nama arrabsu maal faayidaa qaba? Sigalee loon kana caalu hin jiru jechuudha. Raggataa dhagaye namni yeroo si qeequ taraa takka namni akka itti si qeequ qaba. Maayikii tana wanni irratti qeeqanillee maallaqa keenya Harargee nyaattee jaaniiti gargaarsa keessaa nu haa baatu jaan. Ookee gargaarsa keessaa isinii biyyee jetteen mana Aburashiidaa dhaqee achitti gargaarii sisii jaaniin. Warda michiyyoo wardaan michiyyoo noolee eenyu wanni takkalee galgala geemii qabate dhiyoon tana turte dhiyoon tana argitee turte arrabsaa turte imkin hijaa sanfaarraa qabaatteeti dhalaan tana ni beekta kumarmi ishii gadi teekleen ishii gadi imkin hijaa sanfaarraa qabaatteeti dhaquu jitti si galtee
Saniifaa dhaquu hafuu dandeessi. Garuu isaan bar nama nuti nama gurguddaadha jennee nu haadha ishii naa maarree godhe haadha ishii naa baarree godhe barbuuwwan. Saa kana dhibee maakiin mana wardaan olee yoo dhayte wardaan olee maddii maakiin yoo dhayte namni hunuu kaleenca kenne tokkichinuu hin jiru maakiin leenca isii tokkicha hoo kennite maal fiddi? Wanni bu'aan asirra dhufu jira. Maal fiddi yaa raggataa biyyoon tun fiifuu biyya baqaa sana keessa irti meelee cuma sanuu eessaa fuutee kan nuti barataa dhibdu tura. Amma dhaggeeffadhu gaa amma ati dhaggeeffadhu anis gareen qaba garee tiyya garee ooyeetuu garee badduun qaba atis garee tiyya shamarranii jaaritiiti walirratti illee gabbobbaana warra maakii irratti bobboo irratti gabbobbaana abbuma fedhee sodaan qabna ilma namaa baan taa'iti ilma namaa kun gurraanii dhageessanii miti gurraanii dhageessanii ilma namarraa dalagaan qabu wanta rabbii tokkicha qofa sodaadha dhaggeeffadhu yoo ganna baaftan gartee walitti gabbaana amma duraan maakii nan qeeqa wanni nan qeequu fi maakii tana haa of bartee gamana nuu deebituuf garuu amma diddanii keessaa baaftanii gabbaatanii haadha fi kanat duultanii haadha akkasii warra boccooqiisan taatanii miti sigalee wallahi isin duran dhaabbadha nama akka mataa keeyyatti abbaa fedhan dura dhaabbadhee ofirraa garagalcha sigalee dhaggeeffadha kanaaf gartee waa'ee yoo feene dhaggeeffadhu yoo feene maakiin himaa odoo isin gartan sigalee maallaqa waliin buunee kaayirootti badhaasa erginaaf wisha dhaggeeffadha sigala kana booda nama maakii keessaa bayeetiin jira abbaan fedhe feetuna jaalladhu feetuna jibbu warri natti dhiibaa turtan sigalee bayya maakii keessa. Waanuma ishiin carcar taate bichaa fi uummanni ilmaan haadha salam kun ni beektaa musabboonaa argee kajan kun baay'ee tana durallee qeeqaa ture bara. Nun gargaarini bakka nun buutu maali dhalatuma ishiin biyyoontu yeroo hundi yeroo dubbattu ganda itti dhalattanii matti harargee jetti bara. Wallaahi harargeetti. Hattu. Akkasii gaa yaaboo dhaggeeffadha jara keenya nuti amma kana booda nama keenya jajjabaa feemasa tatta'u kanan tu nurraa gabbuunee ofuma wandalaaxeen asirraa wal hokkora wandalaaxeen gartee amma dhalaa gartee ol na eegise feete dhalaan fiidiyoo bayeettee dhalaa gartee arrabsitu gartee kana keessaa abba'uu qabna dirqama waan kanarraa gartee barbaada bakka jirtan anan garuma isinii akka dhaabsatti illee wanni isinii deemu himu amma leessaa caalaa nuuree jaaniin tokkos gurbaa caalaa nuuree jaaniin tokkos aggitee sun isaarraan tan arrabsaa olee jechuudha. Siboo geelee kan keete saahiba keetii bar caalaa nuureetii fi caalaa horoo kana si'itti dhiyaata bar. Ijoollee tana nan jaaladhatee fiidiyoo irra dalayda sii bar dalagaan tante. Ijoollee san fiidiyoo isaa illee irraa kaasi. Ganaa isaan osoo hin laala yaa booda yaa jarri kun xiqqoo jarri kun ati hin garre malee gati hin baane malee jarri kuni oowwee tana duraa gartee amma gartee qabbanaan ammoo amma gartee ajandaan gartee miyyoon eeda gartee waardan eeda taphatte kun jara kana ammallee sagantaa isaanii itti fufsiise. Sagantaa jara kana ooyesse waardan kun. Waardan dhuftee taphatuun gartee jarri kun akka gartee maakii irratti bobba'u goote maaliif ijoolleen tun maakii tana durallee jaalatteen sein gise fedhan mana maakii ol seenaniti namni ibsaa abbaa jaalalaatii fi maakii walitti oofe barboo isaan kanaa bar. Isa jara keenya soba dhiisaa sobarraa laal dhaggeeffadha waliin soba. Isa kijibarraa gabbaa dhugaa takka dubbadha. Ammoo dhalaa ol naqadhaati yookaan mana keessan banattan. Niyyoo fiidiyoo bani ganaa boccoo si godhe naan maarree si godhe dhalaa arrabsa kun mirga keeti isii gartee si dura teessee dhalaan tana feeti beektaa hoggaate waan akkanaatti haasotti fiidiyoon as baatee na baantanii jettee katte chii boccoo jette dhalaa boccoo godhaan kan dandeessan kun godhe. Igala wasalaattaa teessa. Maammadoon amma faa maammadoon bade kuni maammadoon gartee arraban beeyne kun amma faa maalitti qabe beektaa dhalaa ol naqatee sigalee niyyoo fiidiyoo bayyaa hoggaa isin fiidiyoo bayyaa waan biraa itti haasa ammas. Hoo fedhee isin fiidiyoo banatu maatiin arrabsin tala haadha akkasii jee wanni akkasii safu jara keenya fagaadhaa waan akkanirra. Wallahi siin jedhe kanaafuu dhaabbatu qabda nama tana booda nuti gartee maakii dura dhaabbataa turree garuu immoo nuti ni qeeyne malee gabbaanee maakiin tala haadha akkas goote haati isii takkasii tennee nuti gabaabdumatti ammoo fiidiyoo dalannee of feene maakii dhiifama gaafannaa jechuun hanguma gartee qeeyneefu kanaaf gartee warra maakii gabbayee qeeqa warra maakii gabbayee arrabsu kana isin wajjin hin dhaabbadhu gonkumaa si gala na dhiibaa turtaniiti ofiitti illee ol na dhiibaa turtanii gonkumaa isin wajjin hin dhaabbadhu gonkumaa amma isin dura dhaabbadha gabbee ammas qeeqa fi arrabni tokkoo miti gonkumaa si gala akkas yoo qeequu barbaadde akka isitti gabbaasee akka hawaasa Oromootti nama hunda homadhu akka Oromoon tun gartee walitti mataa qabattee deebitellee wal gargaartu amma miyyoon eeda mo'amte sanii raggataa dhagi mitiyyoo eeda mo'amte ijoolleen huccuu aadaa Harargee kaajjettu hundumaa mo'amutti jira neeyimaa jaarsotis gaafa dheengadda huccuu aadaa 8 kaajjettee dhufte numa mo'atamte achiraanas garagalii nasaraa gursumis gaafa uffata aadaa Harargee kaajjettee dhufte numa mo'atamte isaanii beekaa akka isaan mo'atamtu godhaa jiraa jechuu tasanii isaan ifuma ijoolluma Harargee tokkana godhaa jiraa jechuu si galtee lakki ofii wal quban qabne ofii adda adda wal harkisanii akkas tanumaaf malee maaf akkas wal godhani kas dubbiin akkas taate saniifu
amma rakkoo isaan rakkoo guddoo isaaniitu qaba. Garuu haadhatamte anaa maarree godhe bara anaa haadhatee maarree boddoqa anaa godhe boddoqa isaan godhu keessattuu an foozii arargeeti fi wanti naarse sabboon arargee kajaaniin raacha garaa guddaa kana. Sabboona koyyaawoo ahuma jijjiiraa waan kana keessallee dhaabuneen nama maakii baatti isaan seenanii jiraan amma kan gurdaan akkanaa kun hoggaa maakitti seene anne saahiba kiyyaa sigalee gara galeen jira. Walii gala maakii irraa gabbu'a hundi keessanuu maakii irraa gabbu'a yoo feetan gartee suuraa sabboonatii fi suuraa gartee eenyu jaalibsaatii fi suuraa gartee suuraa ammallee eenyu foozii juu kana gartee fayyadameetiin sa'a 24 asirraa isin sala'uu barbaaddan. Asumatti hin garagalu. Maaliif jaa fagaadhaa waan akkanaa guddatu hoo barbaadde guddatu. Ammaati dhugaa rabbiin amma gizeeti raggataa gizeeti maayikii fi aslii qayitu natti tolta maaliif ati gizee waa arrabsitullee seeraan beekaa akkamiin beektaa nama arrabsita bar kun barummanni bar dullattii tan intala haadha maarree godhatan mee haadha ishee keessatti arganii akkas godha maayikiin dullattii. Ati har'a kana dhaggeeffataa ooltee ati kan nama kofachiifta fi dubbii qabda. Ganaa isaan hin beeksisu barraggataa. Ita ganda keessa si bobbaasan har'aan tana bobbaa oolte reefu bar mana jaalibsaa jalatti argeetin akkanii bar sirra komentii barreessan agartu. Narra barreessanii wantiin ol naqee barino mucaa warra harkee sun eenyu gahu. Maqaan isaa eenyu. Na seensiseeti intala sana gabbuuftama godin buuftu sabboona argee jeenee kagaraa guddaa gabbuuftama godin buuftu jeenee ramzaan intala sana gabbuuftama godin buuftu jee ganna buufse. Walla maatiin cabseen achuma keessatti halaas akkas taanaan gaa duula tokko gabbannaati duula nuti bannu amma kam seetanii waraana kee jaariyatii siitii gabbobba islaa duraanuu. Rabseetiin anuu arrabsinaan achi keessaa gan darbi jeeni ganna darbi. Duraanuu galabbatanii si arrabsanii miti duraanuu bare galabbatanii si arrabsanii bannu jalaan baan namu tokko jalaa ugarsiin jirtan ammallee. Amma dhaggeeffatu duula banna duulli nuti bannu amma kam seete duulli nuti bannu ijoollee gartee maatii gaggara gajitee arrabsitana suuraa isaanii barbaannee walii gabbannu. Nagayatti kasanii booda dhaabbatee lola kana dhaabuu amma akkatti beeku dhaggeeffatu durriyyee amma nuti durriyyeedha. Durriyyee lola kana ammoo gaa dhaabuu haate suuraa gartee warra gabbayee gartee maakii arrabsuu kana as fudhatteetumatti duultaati. Namni kun hoggaa maakii asii arrabsan hoggaa arge kun kaasii ijoollee maakii arrabsitu haa argu nagayatti lolli dhaabbate lola durriyyeetu kun. Durriyyeen qabbaneessus ni beekna dubbii. Sigalee. Akkasii waliin deema dalagaa isaanii akkas harkaa balleessina ajandaa. Gara warra ajandaa dhabee kana olii gayyaa'u. Raggataa barna dhaggeeffadhu. Osoo waan biraatiin arrabsanii rakkoon qabu. Haadha tamtee ana akkas godhe. Haadha tamtee akkas naa godhe. Keessattuu sabboonuma arargeetii fi foozii arargee kana dadhabne barnuti asirra. Maanu waraabinati isin ati maa sagalee isaanii nu waraabinta boddoqiisan boojarri dhugumaan akkana godhata. Wallahi billahi no namni ino ijoolleen achi jala jirtu no kashtii arargee tunfaan hundi achi jala jiranii gaafa ino kashtii takkee kashtiin tunfaan hundi achi jala jiranii gaafadhu akkana jaa wallahi. Arsiiwuu akkan jaanni beekta. Arsiiwuu ganaadha muka hudduutti tumna jaambar arsuma duraan nuti ilmaan bareentumaati jaa turan kana faraqaa maayikii muka hudduutti wal tumna jaambar akka nama firraan. Yaa bargaa ammallee lola tokko gad dhufu deema dhugaa amma tokko reefu mana baneetin anilleeni. Aboo ijoolleen teessan dandeessatti sababbii asii godhattee maakii godhattee arsii guutuu arrabsaa jirti jaalakii bo'an arsii godhannee arrabsaan jirru nuti kutaa namatti hin jirru obboleessa kiyya maakii qeeqoo mirga qabnaa aslii qeeqoo mirga qabnaa uggaanan jeen nutti oolan jee gurbaan sun himatee kutee wallaa. Wallahi nu afaan nutti oolan jaa jirra anu arge anu dhagee arsii fi nuti muka hudduu wal keenyaa maayikii teenya raanu guraadha akka jaan dhageessan mallee jaalibsaan faan nuti ijoollee arsiidhaa muka hudduu keenyaa ijoollee arsiidhaa nu tolchee nam tolcheedha isaanii wanti ramzaan faan nam tolcheedha rabbii turuu hiitti godhee nuti ni tolchine. Jaalibsaa gara jaa fattaala inni fattaala. Duraan beektaa gamaa gamana faffaca'ina nagaa isinitti haa ta'u inneen ijoolleen tuunii isaanuma jala yaa turte durii. Yaa rabbi olii kaa saatan amma nuti maakii faarsuu qabdan gabbaatanii bakka jirtanitti porfaayila maakii godhanne ayyee. Igala. Maayikii faarsu qabna maayikiin akkas amma boru maakii amma boru amma gizee yoo mana bantees gartee mana kan kee dhufnee gartee shugguxii irra naqannee gartee zinaa fataa bal abiibti akkasi dubbiin jalaa bahu ajandaa kana hin dhaamsinaa biti hin dhaamsina. Maamma doora geeffadha. Maamma doora geeffadha ni dhaamsinaa ajandaa ni dhaamsina yoo gartee arraba taate waraana kana suuraa isaanii buufatee anaa turre deema nagayitti. Keen kaasaa jechuudha. Raggataa dhageeme. Waraana arrabaa isin nama godha suuraa namaa galabbatee walitti guuree arrabfatee isin nama godha. Tataan immoo laaftuma laala faarsa maakii.
Raggata Abu Rashidan tun tanuma gaafa kan maallaqa namaa nyaatte saniiti isee raggata baran tana dhibdu sana. Dhaggeeffadhu gaa Haboo Rashiidaan amma akkana jaantuni gadda asliifaa jala deemte gamana deebifne giddiidhaan dhooyne afaan dhaatiin ture afaan nan qeeqa baraniin kun barre ture eegan nama qeequu eegale. Dhiisi Haboo Rashiidaa jala kana jala deemee akka iluu waan afaa jala deemte hafarsoo shuggutii isinii binna warra jaa ture Haboo Rashiidaa sagalee qabna. Isii tana afaan qeeqaa ture naayii gartee sagalee dhugaan dubbii bakka arge. Ammoo ta maallaqa alaaftu mallaali maallaqni badee jira maallaqni badee ammallee takka maallaqni warra wallaggaa tokko halee mana tokkummaa keessatti Mubaarak fa'aa irratti gartee eekee namtichi jedhamu tokko fa'aa irratti marii godhaa turan. Maallaqa san keessa isii nama dawwalee qaallitti afaan faajessaa jira. San keessatti illee ni jirti. Ammoo achuma keessa odoo maallaqni hawaasatu nama maddiin gahin kaaneen nama gargaara jennee horanii bar nama kana gargaara nama kana mee eenyuun nama kana gargaara kophaatti. Mee kophaatti yoo kana nama gargaaran taate. Raggata ilaala Abu Rashid sabboona raggeeffaan akka jaalladheessee poosiin mana Abu Rashiidaa gargaarsi haa ta'uudhaan arraan tana galgala kana mana mucaa walloodhaa tokko achitti gargaara jetteeti ijoolleen feemasii takka ittiin itti dhaquu diddee jechuudha. Mana Abu Rashiidaati jaanii. Sila Abu Rashiidaa waa gargaara. Abu Rashiidaa maallaqni awwala duraatuu ni bade. Ijoolleen Abu Rashiidaa itti gargaarte Abu Rashiidaa nama feeteriyaala isii maallaqa doolaara isii dhibba lama ergi faa dhibbi lameen isii wayi fayyada. Mucaa warra walloo fayyaa hin qabne san fuudha achi geessaa jaanii mana Abu Rashiidaa geessanii mucaa fayyaa hin qabne kan achi viidiyoo bananii achi ciisaan ture. Isaantu rakkata. Aboo duraan Aboo Rashiidaa waa namaa kennaa jira keenya duraan feemasa kanaa leenca namaa kennaa jira keenya warri leenca kennu ijoollee biraati. Warri leenca nama gargaarullee warra biraati maqaa qabanii kophaa jirani. Gargaarsa taatellee isaantu nama gargaaruu qaba malee siigalee akkanumatti Aboo Rashiidaa ofirratti ba'aa deebisuu deemte ammas maaliif ji'i Aboo Rashiidaa feetu ijoolleen warra giiftara waa kennu Aboo Rashiidaan isaan maddi taattuutti beekan. Deemi Aboo Rashiidaan waa gargaartu jechi taa'e. Nama tokkicha amma ijoollee walloodhaa mucaa warra walloo san dhaggeeffadhu raggata. Wallahi billahi nama meeqa gargaaruudha akka dhufe mana ishiiti jennaan nama meeqa deebi'e nama mana ishii dhaquun feene meeqa jira jechuudha. Akkasi. Duuba maallaqa walitti guurtee fi. Hin guurre akkaawuntii maxxansitee akkaawuntii argitee akkasitti haala. Yaa isiin tuni dhaggeeffadhu Aboo Rashiidaan tun mataa isiitii fi namoota gartee doolaara 200 isinitti ergee isin warri gartee gargaarsisaa jirtan 100 irraa muradhaa 100 galchaaf jettee namatti rakkataa sani. Namni afaan isiitiin akkas jiru akkamitti namni dhageechiti doolara maallaqa ofii kenna sila aboo ilaalamee cinqi amma deega qalee mucaa tokko deemtire mucaa keessatti asliin hojjettee dhageesse hoggaa namni gargaarsa nama gargaare bishaan dhugan kunu maallaqa cinaa tokko irraa fudhatanii gargaaruun anillee gaafa isaan gabbanee akka keessanii kanatti naqee kan akkanatti firraa dhoorguun qaba jetti barinuma. Aboo isiintu wayi balleessu deemtu dhaggeeffadhu mee akkana ni jaama Oromoo keessatti wanni kanaa ni jaama Oromoo keessatti aboo dhaggeeffadhu kanaafuu agargaartuu mirga isiiti mucaa tokko amma kasuudii keessa gargaarrettee dheengata sanii numa fifeeddisan fixee duruttu waalittiin numa tujjaaraa qaba. Nama qabdii kan qaalitti. Mucaa miilli irraa murame sanii gargaara osoo jettuuti farqaasanii itti bara maayikiin itti dhaquu dinnan farqaasanii maayikii ijoolleen kaafatte. Ishii itti qajeelcha. Maallaqa meeqa guurte mucaa saniif? Mucaa warra walloo sanii moo biyya kana hanga ishiin guurte maallaqa hanga guuranii. Aboo warra walloo dura tokko kan lukan qabne keenya tokko jiran saabar keenya moosaa warra wallooti sunis. Laasu warra isaan ka warra walloo sanitti rangaa isaan ka kaasan dhiisaniiti arra unoo kaya warra walloo sanitti raniitu. Gargaarsi Oromoodha akkas jaamaaree dura qaban irraa awwaalaniiti kalammaffaa deebinee haalaalime. Aboo Aboo Rashiidaa waa gargaara jaa Aboo Rashiidaa jala Aboo Rashiidaa ofiifuu qeeqaa jirti ijoolleen jara keenya dhaggeeffadhaa Oromoon tun sammuun isii furri hunda isii. Oromoo gartee keessaa Oromoo muraasa qofaa sammuun nagaa qaba dhaggeeffadhu. Yoo gartee feemasa Oromoo kayettanii asirratti gartee ooftan kana gartee dhiiftanii warri gartee giiftara ofiin jookuu walii galtanii waa takka caahaa uummatanii gartee ofii wal bobbaaftan qofa nagayitti. Sanii achi namni illee gargaarama malee nama kiyyaan maal ta'e nama hunda maddii geessaa wali wallaahi ilaal namni akkanas sinti jee ilaalu jiru. Obboleeyya kiyya if kabaja. Oromoon na gargaarama hoo'ette warra giiftara waa namaa kennu leenca namaa kennu kana mataa walitti qabaa jira keenya. Haan dhiisuu ofirra. Ragga taane ke mucaa warra walloo san wallahi ijoollee meeqa tagarga. Mucaa meeqa namni gargaaru kee? Mucaa suuditti caccabeessuun fayyee. Sammaaltu tolcha san dhiisaniitti arraan tana karaa biraa jiranii. Staaf. Otoo kaan jalaa fiqimmoo. Bar uummanni hannaaf jaani. Hannaaf jaan bar. Mucaa warra walloo gargaara jaanii bara Aboo Rashiidaan barattuudha namni hin beeku malee ni jibdi. Nama dhiba gaaboo. Mucaa takka boonaa wal.
Maaltu nama gabbuuse. Walla nama buusen beenu maaltu buuse. Seera koboonaa waan Ni loo'ettee bidoo kutte. kanii use. Amma Ifumaaf kutte. sigalee kanaaf gartee Oromoo wanni baruu qabdu Oromoon gartee asirraa akkatti ololtee fooloo guddifattee asirraa nama gargaarrettee olii horii tanarraa iti warra waa kennu maddii dhaqaa warra waa kennu kana jala yaa jara keenya sigalee yeroo ammaa giiftara Oromoo jala deeman. Anan garbar Boontu isinii. eenyu si bus. Yeroo ammaa giiftara Oromoo warra gartee waa isinii kennu jala yaa ati mataa walii qabadha. Anan garbar dhaamuun Oromoo. Asirra deemee giiftara Oromootis qeeqii giiftara Oromootis gaggara galchii mee ati waa keeshaa baasii gargaari dhibbi kan kee tokko. Laa raggataa nama qeeqanillee haa qeeqanii amma maayee kee fi aslee birattillee gargaaruu yoo baatan rakkoon qabu bakka bira. Sunillee kaa tunfaanii hoggaa gabbaatee baantaate namni bilaash isinii dalagaa itti. Tunfaan afaan isii sodaa kan qabu. Maakillee namatti hin dubbattu namaakin namarraa hunda dalagaa callisaan. Raggataa ishiin tana dura bar maallaqa gaafa kan uummata harargeedhaa kan nyaatti bar ishiidhaa bar taaliyyii isaa bifa wajjin yaa'ii gaafa gandummaa nutti qaftee ishii tana bara boroshiidhaan tunfanumaa miti. Aboroshiidan tarban duune dhugaa keeti. Aboroshiidan bari. Aboroshiidan bar ufiifuu wanni dhaa bar ufiifuu isiinii. Bari namni isiin heerumtee bar namni biraa heerumtee. Boroshiidhaan hattuudha. Nuun taatu aboroshiidan. Akkas aboroshiidan nuun taatu. Ammallee mana isiin ammallee karaan goree dhaggeeffadha. Ammallee Oromoontu dhaggeeffadha. Amma ijoolleen hoolayyiin asirra yaatee maakii arrabsu jirtu tun hoolayyiin garta ammallee karaan gorre. Aboroshiidatti goraniiti ammallee karaan gorre amma boru. Wanni irratti maayikiin barammaa rakkoon qabu bar maayikiin gargaarsa nuun gargaarinii nuti akka harargee. Qarshii takka maallaqa keenyessa keessa jedhanii gaafatanii Hin gaafu. hin gaafanne isaan sabboonuma harargee ka garaa guddaa raacha garaa guddaa kanaaf foozii harargee daddabne gaafa sanis. Gaafa sanillee isaanuma arrabsaa ture bari uummata takkaa jawwaala raachi deemanii sabboona harargee kana rabbii keessa sodaadhu jawwaala raachi deem jaanime ilmoo baatii ilmoo lakkuu garaa qabdu harkaa garaa guddaa kun. Sabboona ni badaa, fooziin ni badaa, jaalibsaan ni badaa. Sigalee ijoolleen tun ammoo wandaraatee na dabadha. Ijoolleen wandaraatee na dabadha. Adabadha ijoolleen wandaraatee. Saanuma rakka mini raggataa dhagaye namni mana maayikii seentan wallaahi waliin dhiifnu. Mana maayikii namni seentan wallaahi waliin dhiifnu jambarsanu. Jammaranii dalagaa maakiin duraan waliin neetu. Osoo isaan akkana jaaniiti har'a ishiin zannataa oolte jechuudha. Ilmaan aboo dhiiraa harargeetan uummata bobokkota gandaan kun taane kan aboo dhiiraa harargee rabbi balaa isinitti haa buusu. Balaa isanii irraa guban qabna rabbi gara isinirraa haa galchu. Aamin jaajiin. Aamin jaa. Sabboona harargeetiifi. Dhaggeeffadhu kun bari amma warri ati amma akkana itti kun amma sabboonaa katee itti kunis sabboonafis fooziinis bar uummanni uummata ajaa'ibaati jira. Fooziin komadeen gadda haadha firootiin jaaladha jee maraatee boo bara ajaa'iba qabdaniiru wallaahi. Arraan tana inoo arsii muka hudduu kaa jechaa ture bar foozummaan amma akkas jaa ture suni arsii muka hudduu keenyaa maayik irratti hin beeknu jaa bar. Muka hudduu nama kaa hudduu hin tane meeshaan. Akkana kun ogaa maakiin garaa asin gubdu hoo. Gara galaa kun ola. Haadha siinqeetu goonee jira. Maakiin tana booda haadha siinqeeti. Waa'ee Oromootii fi maal keessaa damma gabbuute biyyoon gabbuuddatti. Biyyoo nama ol guddattee jirti haadha siinqee goonee jira biyyoo. Maqaan hundaa'inaadhaa jaajanii. Kannaa ijoolleen ergitee fi nagarra irraan tana maqaa ishiitiif giiftii.
qawwee dhiirra kaanii wallahi kan ajaa'ibaa tan arganii fi reefun tan kan ajaa'ibaa tan walii fi kannanii jechuudha. Miyyoon isaan harkaa baate barke jaambar sabboonaa harargee naa maayikii fuudha jaam kana hagaraa guddaa kana sabboonaan harargee maayikii akkamitti godhee. Eeyaa sabboona nuuf kajeela. Barboon ijoollee tanaa nuuf silaa ijoollee nama argaa maakiin profaayila maakiin silaa maakiin ijoollee tana profaayila kaattee feeteera ijoollee nama. Aboonni kana leen xiqqeenya bargaa dhugumatti. Hai xiqqeenya illee xiqqeenya irraachi raachuu maarree. Aboo miyyoon isaan hin beektu ijoolleen ammoo miyyoon akka nu beektu goonaa jira. Aboo dhiisaa wanni kanaa kun hinaaffaa jama. Garuu immoo yoo qeexan qeeqaa yoo warraa qabaatan wanni kun sirrii miti jaagabbaa qeeqaa oduu nama haadha nama arrabsuun taate. Wallaahi sirrii miti jechuun danda'a. Ibsishaa jaalatullee mirga gootu qabdi. Haadha fi abbaan ishiituu dhorguu hin danda'ani. Raggataan amma nama fedhe jaaladhu barummaan tiyya na dhorguu hin dandeessu. Akkummaan tiyya na dhorguu hin dandeenye ni beektaati. Ni beektaati engas. Yaa boo ummaa ta'e si dhorguu hin dandeessu bakka ciise horiinuu bakka ofii ciise bakka isa ta'eef ciise jedhama. Yaa namni haadha fi abbaa fitira jaalatanii. Amma garuu ati si dhorguu hin dandeenyu. Turilee feemasa taate gartee nutti. Dhorguu hin dandeessan. Yaa na dhorguu hin dandeessan. Na dhorguu hin dandeessan. Akkasuma maayikillee namni tokko akka ishiin nama jaalattu dhorguu hin danda'anii jechuudha. Amma himkina mucaa Oromoo dhahu kun Oromoo dhahu Amaaruu yoo jaalatte namni dhorguu hin danda'u. Inuu. خلاص تاتي أكستان رئيس ديفنيو أنوار أمر رقبي أنوار إيه أول خجو أول ماكي تنابودا دو تكون قبل نران تنابوجا غوتورتي دولا قلت يقول ماكي رت تنابودا قرتي ماكي كينج جا فراتي جرا رقطان سني وار رقطان قد ديبي وجه فراتي بيخا دبين تاتي سيغري وني رقطان ماكي كينج تجي رقيفت ناس إنجا رقيفت ونما قرتي Joolleen silaate qollee ta'u gurguddoodha nama 200-300 daawwata tajantu ni gartee gabbaatee har'a maakii haadha arrabsaa oolteef kun nu ilaallatu gabaabumatti qeeqomsaa fi arrabni tokkoo miti. Sigalee dhibbaa tokkoo miti. Dhaggeeffadhu. Leensaa kiingi jenne maakii kiingi jenne malee dhaggeeffadhu awwal dhaggeeffadhu wal buloo kana naafeeti. Walii galla. Kana booda saahibummaan teenyaa addaan citti jechuudha.